Seenaa kiyya dhaggeeffadhaatii murteessaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee maatii koo biratti kutaa tokkoo haga afuriitti ergan baradhee booda sanaan booddee maatiin koo mana namaa nagalchanii hojjechaa jiraachuun jalqabe. Walii galaanis barrinanitti mana namaa baradhaas ta'ee hojjechaas ture waggaa 9dha. Barnoota kiyyallee kutaa 9tti darbeen addaan kutee. Jireenyi haadhaaf abbaa ofiirraa adda bahanii mana namaa keessa jiraatanii yooma jireenyadha jedhanii maqaa kennanii fi malee jireenyadha kunis jedhanii afaan guuttatanii dubbachuun xiqqoo namatti ulfaata. Keessumaa mana tokko galeen yeroon hojjedhu waan dhala isaanii egereetiif yaadannatti hin fakkaatu. Maatiin koo ijoollee 4 qabu, jireenya gaarii mataa isaanii danda'u kan waliin jiraatanii ture. Haa ta'uutii garuu utubaan mana keenyaa abbaan koo dhukkubsatee jennaan hiyyummaa ana hin jedhamnetu mana keenya gale malee maatiin koollee anaanis ta'e obbolaan koo nam tokkoyyuu mana namaa seennee akka hojjennuuf fedhii hin qabani ture. Abbaan koo miila isaa bitaarraa raammootu irra deeme jedhanii dhiita'aa ta'ee hojjechuus manaa bahus deemsa meetira 10 ol deemuunis yerootti ulfaatu. Abdiin hunduma keenyaayyuu citee haati kiyyas yeroo yerootiin warra dhiiraa tikee anaan immoo mana namaa nagalchitee obboleettii koo hangafaa immoo mana keessa hojii na gargaartaa yooman bakka tokko deemillee jechuun of biratti hambifattee kanaanidha mana namaa galeen hojjechuu kan hin jalqabe. Seerri mana nama tokko ajaa'ibadha. Mana isa guddaa nan qulqulleessa malee yeroonitti yeruma boqonnaa makoollee taa'een televezyiinii ilaaluun naaf hin eeyyamamu. Mana tokko irraa hafaa nyaataa isaanii buleetu naaf kennama. Mana tokko immoo ofii ittootti nyaatanii anammoo buddeen gogaa naaf kennu. Mana tokko immoo baradhu naan jedhanii akkan baradhuuf naaf eeyyamu. Haa ta'uutii garuu gara mana barnootaatti akkan deemu gonkumaa naaf hin eeyyamu. Sanaan otuman jedhu dhumarratti rabbi na gargaaree dadhabbii waggaa 3 booddee mana gaarii dubartii anaaf miti dhala koofillee haadha taate waliin wal bareen mana ishee galeen barnoota koollee itti fufeen seeraan barachuun eegalee. Dubartiin kun abbaan manaan ishee otuma waliin jiraatu balaa konkolaataadhaan kan jalaa boqote yeroo ta'u dhala intala dubaraa tokko malee hin qabdu. Jireenya gaarii ajaa'iba ta'e jiraatti. Amantaa isheetti illee baay'ee cimtuudha. Erga abbaan manaan ishee boqotee booddee ija dhiiraa hin argu jettee waggaa 18 guutuu heeruma malee nama turedha. Ajaa'iba mitiiree mana kana galeen jireenya hojjettuu manaa otoo hin taane jireenyuma dhala isaanii jiraachuun jalqabe. Akkuma intala isheetti hin jiraadha. Uffata intala isheerraa hafe kan itti bal'ate yookiin immoo dhiphate hodhu kana hojjechiifadhuutii uffadhu naan jetti. Mana gadi baatee turteetti yoo ta'e waa ta'e naaf iddee akka ijoolleen abbaan gadi ba'ee harka abbaa isaaniirraa waa eeggatanii akkanan itti fakkaadha. Anis bareen yooma isheen dogongortee yookiin immoo ariifattee harka duwwaa dhufte maali harmee jedheen ishee komadha. Maatiin tokko akkanadha. Ormumallee akkuma dhala isaatti ilaalee guddisaa. Nan hojjedha. Hojii koo barii sa'a 11 walakkaatti ka'een hanga sa'a 2 walakkaatti yookiin immoo 3tti nan xumura. Akkuman xumureen immoo laaqana waliin qabadhee gara bakka hojii dubartii mana isheen jiraadhu kanaan deema. Bakka hojiitti illee nan ishee gargaara. Maallaqa isheefis nan amanamaa. Homaa wanta isheen godhi fuudhi naan jette irraatiin ala wanti hin godhuu fi fuudhu hin jiru. Barnoota koo immoo galgalan baradha. Toora sa'a 11tti manaa baheen toora sa'a 2tti gara manaatti deebi'a. Hojiin hundumtuu qixaadha waan na ta'eef wanta nyaatamus ho'isanii nyaachuu malee kan naafu hin jiru. Yeroo ayyaanaa keessummaan dhufuu fi kanneen kana fakkaatan hojiin ni baay'ata. Haa ta'uutii garuu natti tolee akka mana haadha kootti waan hin jiraadhee hojjedhuuf mana sanatti hojiin natti ulfaatee beeku. Hojiin kun natti ulfaateera jedheen kanan itti gungumu gonkumaa hin jiru. Maarreegaa jireenyi mana kanaa suusii yookiin immoo anaaf araadaadha.
kanaan otoo hin jedhu maarree yeroon barnoota koo kutaa 8ffaa ga'u dargaggeessa tokko waliin baree. Dargaggeessi kun dhalootaan Walaayittaadha. Nama Dabuubidha. Na waliin barata guyyaa immoo hojii kan humnaa hojjeta. Maarreegaa dargaggeessa kana waliin wal barree jaalalli keenyi yeroodhaa gara yerootti hammaachaa dhufe kan maatiin barnoota narraa na dhorkuu qaban dargaggeessi kun koottu hundaafuu barannee kanaan booddee eessa geenya jechuun mana isaa nagalchee yeroo gaarii jaalalleewwan waliin dabarsuu eegallee guutummaa guutuutti araada walitti taanee bara jireenya koo keessatti dhiirriin akkasaa jaalladheeru hin jiru. Dhiirriin hamma isaatti amaneerus hin jiru. Kana ammaarree seeraan otoon barachaa jiru maatiin kun maallaqa baatiidhaan meeqasii kanfaluu jedhee na gaafata. Anis walumatti naaf qabdi malee meeqa akka naaf kaffaltuyyuu walitti haasofnee hin beeknu. Barnoota irrattidha kan ani waliin galee yerooti mana kanaa baatus harka duwwaa sin gadhiisu. Dafqa kee miti kan ittiin jiraattus siifin qopheessaa naan jetteetti jedheen deebiseefi. Kanaan innis kuni tooftaa yookiin immoo amala namoota sooressaati. Waan tokkoyyuu waan siif gootu hin qabdu abdii kutadhu naan jedhee. Anis akkamitti akkana naan jettaa yeroo hamma kana amantaadhaan waliin hin jiraadhe. Si caalaa bar isaaniitiin hin beekaa yeroon jedhuuni dhiisii waan akkanaatti ani mataan koo bara jireenya koo keessatti si'a hedduun miidhameeraa naan jedhee. Kaayyoon isaa mana sanaa baheen isa waliin hojii humnaa hojjedheen akkan jiraadhudha. Isa waliin jiraachuu nan barbaada. Haa ta'uutii garuu mana sanaatii bahuu hin fedhu. Dhumarratti mucaan kun na ulfeesse. Daa'imni gadameessa koo keessatti yeroo uumamu amma gaa bahuun dirqama keetii nan si fuudha naan jedhee. Anis barnoota kutaa 9 jalqabe addaan kuteen kana sana otoon jedhiin maatiin waggaa amma kana bira jiraadhe nagaatti otoon jedhiin ulfaa'uu koo qaana'een mana sana gadhiiseen ba'ee. Dubartiin kun hojjettuun mana kiyyaa otoo natti himiin manaa baatee baddeetti maaloo bakka jirtu naaf barbaadaa jechuun buufata poolisiitti illee beeksisteetti. Dhumarratti isaan na barbaadanii mana isheedhaa wantan fuudheeru hin qabu heerumeeraa ulfaa'eeraa kan ammoo itti mun sodaadhee yeroon jedhuuni deebisanii itti himanii natti gadditee ani akka barattee bakka gaarii geessu malee sa'aatii kanatti akka ati heerumtu hin barbaadu maal qabdaatii gaa'elatti seentaa jechuun natti aartee. Hundumaafuu mana koorraan badiin magaala kana keessaa firris ormis sitti dhiyaatu kanatti qabdu anumadhaa. Oolmaa kee immoo guyyaa eegeen siif kanfalanaan jettee. Anis tole jedheen ishee waliin illee nagaan naa bu'ee mana abbaa manaa koo waliin kireeffadhe keessa waliin jiraachuu eegallee. Maarreegaa kanaan otoo jirruudha dahuuf naannoo baatii 2 akkuma naafeen abbaan manaan koo naannoo akkanaa hojiin gaarii jiranaan jedhanii achin deemaa. Yoon maallaqa akka gaariitti argadhe achumaan gara Saawuz Afrikaa darbeen siitiinis ofitti si fudhaa. Yoommoo naaf toluu dide wantan hojjedhe fidadheen si waliin jiraadhaa naan jedhee. Yeroo kana ani lakkii kanatumti asumaatii hojjettu daa'ima keenya guddisuuf gahaadhaa. Asuma na bira taa'ii sa'aatii kanatti akkamitti yaada akkanaa fiddaa yeroon jedhuuni hiriyoonni koo hundiyyuu deemaniiru ana qofaatu hafee carraa hojii kanaa immoo of dabarsuun qabu jedhee natti himee. Anis lakkii mana duwwaatti na dhiisteen deemiinii otoon jedheen boo'u abbaan manaan koo baatii 4 yeroo hin guunne waliin hin jiraadhe na dhiisee deemee. Yeroo gabaabaa keessatti deebi'een sin dubbisa naan jedhee waadaa naaf galee ture. Haa ta'uutii garuu daheen hangam baatii 4 fixutti illee sagalee isaa hin dhageenye. Maallaqa hin qabu gatii mana kiraallee kan hin kanfalu hin qabu. Haadhan bira hojjechaa tureetiin yeroo isheen na gaafachuu marqaa aajjaa buddeena fatfataa fiddee mana koo dhuftu manaa bahee amman jedhaanii. Haa ta'uutii garuu baatii 4 akkuma fixeen mana koo dhuftee na dubbistee akkuma manarraatii baatetti dubartiin mana natti kireessitu haadha kanaan dhaabbadhume wantan si mari'adhuun qaba jettee dhaabbachiistee ati dubartii kanaaf maalidhaa anoo baay'ee jechuufis natti ulfaatee manni kiraa erga kanfalamee baatii 4 fixeeraa ulfa guutuu turtee deessee immoo kana garamittiin gadhiisaa jettee gaafattiini. Yeroo kana dubartiin ani waggaa dheeraa mana ishee jiraadhe maal abbaan manaa ishee ni jira mitii amma bahee hojii deeminaan jettii yeroon jedhuuni maaf qoostaa erga ishee dhiisee gara Booranaa shaakkisoo deemee baatii 5 darbeeraa jettee deebistii fi battaluma dubartiin na barsiistu kun ol galtee maaliif na sobdaa rakkina kana keessa otoo jirtu maal nyaachaa jirtaa eenyutu si gargaaraa jettee na gaafatte. Anis homaa deebiin dhabee gara distii ittoon hojjetamuu deemuun yeroo distii ittoo bantu boqqolloo
affilladhiin harmi akkanaa ba'uuf bishaan saafana isan dhugu argite. Barbaannaan biddeenni mana hin jiru, barbaannaan daakuun mana hin jiru. Kan naafteettu yeroo masanallee manuma sana keessatti boqqolloo birciqqoo 10 kan taatudha. Daandiitti ba'een mucaa koo dugdatti baadheen waanuman argadhe biteen gurguraa. Qarshii 10 dirgama 20 yoon argadhe anaaf maallaqa guddaadha. Daheen torbee tokko qofaan ciisee bilbila caccabduu tokkoon qaba. Dubartiin mana isheetiin hojjechaa ture mana jirtamoo nan dhufa yeroo jettu fiigeen mana kootti galeen icciitii koo akka isheen irratti hin beekneef nan dhodhoksa ture. Amma garuu karaa namaa icciitiin koo bahee yeroo isheen dhufaatus teers maallaqa innaaf kenniti. Kanaan guyyaa kana garuu gatii mana karaa kiyyanarraa kaffalte kottu meeshaa kee hundumaa fuudhiinaan jettee meeshaa koo madaabaraatti naqeen konkolaataa kontiraata fuutee mana isheetti na fudhattee galte. Duras sittimeen si gorseen ture heeruma kee hin jaallanne kunoo ammas kana ta'ee bor wanta uumamu hin beekamu. Haa ta'uutii garuu ana bira taa'itii mucaa kee guddifadhu mana koof nama nan qabaa. Kanaan booddee hojii naaf hojjetu hin qabdu. Bara dhufu barnoota kee addaan kutteetti deebitee ni barattanaan jette. Anis tole jedheen mana haadha koo jechuu nan danda'a. Mana haadha koo kana taa'een daa'ima koo guddifachuun eegalee naannoo baatii tokko mana ishee keessa akkuman taa'een abbaan manaan koo bakka deemee dhufee mana itti na dhiisee deeme yeroo na barbaadu akkan mana duran hojjedhutti hin deebi'u itti manii achi dhufee haadha manaa kiyyan barbaada jechuun yeroo gaafatu gadi baheen isan dubbisee. Kanaan innis kottu maallaqa fideen dhufeeraa gara Saawuz Afrikaa deemuun naaf hin milkoofne mana keetti galinaan jedhee. Yeroo kanatti dubartiin anaaf daa'ima koo ofitti fudhatte ofitti waamuun maaliif jireenya mucaa kanaa balleessitaa? Haadha abbaa kan ishee gargaaru biyya kanaatii hin qabdu yookiin tasgabbaa'ii waliin jiraadhu yookiin immoo dhiisiini daa'ima ishee waliin nan barsiisaanii jettee gaafattiini. Yeroo kana inni amma kunoo waan hundan guutaa fi bakka ani ishee dhiisee deemu hin qabu jechuun amansiisee anaan fuudhee deeme. Abbaa manaa koodha mitiire, abbaa mucaa koodha mitiire, isheenis diduunii hin dandeessu. Mana biraa nuuf kireeffatee ammas waliin jiraachuu eegallee. Maallaqa fidee dhuferraatis haga ta'e naaf kennee kanaan meeshaawwan barbaachisan mana keessaa waan tokko tokko nuuf guutii nuuf bitinaan jedhee. Anis tole jedheen akkuma inni jedhe godheen isaaf immoo baankiirraan kaawwadhe. Haa ta'uutii garuu si'a kana immoo baatii tokkoof torbee 2 qofa na waliin erga ture booda hiriyoonni koo kottu amma haalli mijateera naan jedhanii bakka akkanaan deemaa akka durii sin dhiisuu yeroo yerootiin sin bilbila naan jedhee eeyyama kiyyatoo nan gaafatiin na dhiisee deeme. Ammas mana keessatti qofaa koo daa'ima waliin hafeen jireenyan jalqabee. Si'a kana deemee naannoo baatii 3 akkuma tureen abbaan manaan kiyya kuni nama waliin walitti bu'ee riyaasaa waliin bakka hojiitti nama ajjeesanii baqatanii dhokatanii torbee booddee qabamanii mana hidhaa akka seenan bilbilchiisee anatti hime. Abbaa manaa koodha mitiire bakka inni itti hidhame jedhame daa'ima koo qabadheen deemeen gaafadhe. Maallaqa inni kaawwadhu naan jedhe hundumaas yeroo sanatti nan fixe. Sanaan booddee daandiin jireenyaa na harkaa badee hanga irratti murtaa'utti magaala sanaas hin dhufu jedheen hiriyoonni isaas maallaqa tokko na gargaaranii mana kireeffadheen baatii 4 achuman ture. Dhumarratti waggaa 8 lamaan isaanii irratti murtaa'e. Kanan garan magaalan kana dura turetti deebi'een akka haadhaatti ishee na jiraachisaa turteen ammallee nama galfatteettaa yoo namni mana keetii bahu kanaan booddee anatu galee hojjetaa mana namaa gara biraa namni daa'ima koo waliin na hojjechiisu hin jiru jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti isheen maali umurii kee guutuu manuma koo keessatti gugguufaa haftamoo daa'ima kee naaf kenni amma jabaateera nan guddifadhaatii ati immoo gara biyya hambaa deemii yeroo dhuftu yoo barbaadde fudhadhu yoo jibbite immoo naaf dhiisii jireenya gara biraas yoo dhaabbatte daa'imni kee anuma harka naafaa taa'u ija dhala kootiin siif hin guddisanaan jettee. Anis tole jedheen baay'ee gammadeen maallaqan piroosesii gara biyya hambaatti jalqabu naaf kennite. Piroosesii koo eegaleen gara biyya hambaatti imala koon taasisee hojjechuus nan jalqabee. Waggaa dheeraa booddee maatii koos yaadadheen maatii koos gargaaruu nan eegalee. Abbaan koo si'a hedduu miilli isaa kuni irraatii haa citu jedhamee inni hin citu jedhee didee dhukkubsachaa ture. Maallaqa ergeen gara Finfinneetti dhufee Finfinneetirree yoo cite malee furmaata hin qabu ciisaa aduu malee jiraachuu keerra okkolaa jiraachuu siif wayya yeroo jedhaniini dhumarratti innis baay'ee isa dhukkubaa waan na tureef murteessee nagaadhaan miilli isaa tokkorraa cite.
citee haga ta'e wiilchariidhaan socho'ee sanaan booddee ulee sana qabatee achumaan otoo jennu immoo dhaabbanni miti mootummaa godina keenya keessa jiru tokko miila artifishaalii biyya hambaatii erganii fi sanaan amma fiiguu nafa deemuu hin danda'u malee akkuma nama sirriitti dhaabbatee deemuu danda'e. Haga tokko hojiillee hojjechuuf ni yaala. Maarreegaa kanaan abbaa manaa koollee darbeen otuman dubbisu naannoo waggaa 3 akkuma fixeen mootummaan biyya kanaa muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam aangoo gadhiisee muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi aangoo qabatee waggaa haaraa irratti akkuma nani biyya hambaa deemeen waggaa 3 fixuun abbaan manaan koo dhiifama taasifamee mana hidhaatii gadhiifamee ajaa'iba ta'ee akka hiikame bilbilee natti hime. Kuni sanaaf yeroo sanaatiif gammachuu ture. Anis kontiraanni kiyya waggaa 1 qofaatu naafe hamma sanitti hojii maargatte hojjedhu jedheen maallaqa aga tokko ergeefiin waggaa arfaffaa kiyya akkuman xumureen gara biyyaatti deebi'ee yeroon daa'ima koo bira deemu daa'imni koo jabaatee haati kuni mana barumsaallee naaf galchite akka dubartii hojjettuu mana namaarraa dhalateetti otoo hin taane akka mucaa maatii sooressaarraa dhalateetti daa'imni koo jiraachuu jalqabeera. Kanaan argeen harkaa fudhachuun natti ulfaate. Dhala koodha nan beeka, isheen immoo dhala guddifachuu barbaaddi. Keessumaa immoo dhiirani feeti na gaddisiisnaan abbaa manaa kootiinis dhala koo kana kan guddise isheedha. Yoo isheen natti ulfaateera hodhaa jette malee harkaan fuudhuu fedhii ishee duraanillee nan beekaan jedheeni. Innis yeroo sana tole jedhee battaluma daa'ima lammataan ulfaa'ee fi jireenyuma nagaa waliin jiraachuu eegallee. Innis tasgabbaa'ee naannoo waggaa 1f baatii 2 na waliin jiraate. Maallaqni biyya hambaa immoo ni beektu mitiire fidadhee dhufeen homaa tokkollee ittiin hojjennee nyaata dhugaatii mana kiraa fi yeroo inni na gaafatu baasee kennuufiimaan itti fixaa turre. Daa'ima koo lammaffaan dahee daa'ima koo daheen baatii 2 baatii 3 booddee wanti hundumtuu mana keessaa dhume. Abbaan manaan koos darbee araada garaagaraa eegalee darbee dubartoota garaagaraa waliin maqaansaa dhahamuu eegalee darbee immoo hojiin inni hojjetu hojii humnaa mana faajaaroo ture. Namoota waliin wal dadhabuun hojii isa hojjechiisuu didanii kanaan otoo jennu otuma jiraannu baay'ee rakkachuun eegalee gadi bahee hojjechuuf daa'ima koo akkamiin godha dhiisuuf immoo beeluun anaa fi mucaa koo manatti nu ajjeesuu fi gatii mana kiraa qofa bakka inni fidee kanfalu hin beeku sananarraa kanfala. Kanaan ala maallaqa biraana kennuu didee daa'ima koo waliin yeroon beela'u mana haadha kanaan deemaa. Haa ta'utii garuu mana namaa guyyaa guyyaatti deemuun ni ulfaata mitiire. Dhufeen waggaa 1f baatii 6 akkuma fixeen guyyaan tokko guyyaa ayyaanaadha. Ayyaana kanatti homtuu mana keessa waan hin jirreef shiroo fi barbarree dubartiin kun naaf kenniteen killee 4 2 daa'ima koof 2 anaaf isaaf biteen shirootti godheen killee keessa buuseen galgala yeroo inni dhufu nyaatan dhiyeessee. Yeroo kanatti inni akkamittiin guyyaa ayyaanaa shiroo naaf dhiyeessitaa jedhee na gaafate. Anis maallaqa isaa fideen foonsiif bitaree yeroon jedhuuni nyaannu sini ho'aadha fuudhee mataa kootti fuula kootti galagalchee achi na darbatee qodaa mana keessaa caccabsee baaldii keessa bukoon xiqqoon jirti ishumattiyyuu biyyee nyaadhu naan jedhee gaaziitti naqee daakuun xiqqoon jirti gadi baasee dhangalaasee na dhidhiitee deemee. Kana hunda yeroo na godhu jecha tokko hin dubbannee callin jedhee. Haa ta'uutii garuu ganama ka'een buufata poolisii deemeen abbaan manaan koo kana na godhee jedheen yeroon itti maddu waamanii rukutanii gorsanii lammata dubartii kanatti buutee jennaan sin gadhiisnu jedhanii gadhiisaniini. Kanaan innis aaree guyyaa sanarraatii kaasee mana koo seenuu didee dubartii gara biraa waliin gaa'ela dhaabbatee kan koof kansaa achumarratti dhaabbatee. Kanaan dubartiin na gargaartu suni na dhageessee haalan keessa ture wantan dabarse hoodhu maallaqa naan jettee maallaqa gatee natti kennuun haadha keetti kenniitii daa'ima kee kana gara biyya hambaa deemii hojii waliin 2 guddisuun natti ulfaataa. Isa kana garuu hanganni yuunivarsiitiitiin eebbifamee firii isaan argutti hamma lubbuun jirutti ani jiraafi naan jettee. Anis baadiyyaa deemeen daa'ima koo haadha kiyyatti kennadheen si'a lammaffaaf gara biyya hambaatti imala koon taasisee. Inni anarraatii adda bahee baatii 4 booddee ani biyya hambaan jira. Eessa akka inni argatee hin beeku. Bilbila koo barbaadee yaa giiftii koo anoo baay'een si yaadeera maaloo koottu kanaan booddee homaa sitti hir'isu jireenya qananii si jiraachisaa. Hojiinis naaf milkaa'ee hojii gaarii hojjechaan jira naan jedhee na rakkisuu eegalee gara biyya hambaatti maleen waggaa 3f walakkaa booddee jechuudha. Haadha manaasaa ishee lammataarree irraa dhalchee ishee hiikee hojiinis ta'ee fiira. Ijoollee biyya isaa waliin mana hojii banatanii hojii gaarii akka isaan eegalaniiru dubartii daa'ima koo guddistu irraan dhagahee. Haa ta'uutii garuu gaa'ela kanatti deebi'uun baay'ee natti ulfaatee. Namni kun si'a hedduu nama na miidhe lubbuun harka isaarratti waan ba'eef lubbuu koofillee naman sodaadhudha.
tasgabbaa'een seeraan gaa'ela koo keessa hin jiraanne innis na waliin hin taane yeroon natti dhufu inumaa jireenyi natti ulfaata mee yaa obboloota koo seenaa kiyya dhaggeeffattanii haga ammaatti na kadhachaa jira yoo ati dhufuu baatte seeraan daa'ima koo gaafadheen dubartii kana biraatiis fudhadheen nan guddifadhanaan jedhee na rakkisaa jira karaa baay'ee na sodaachisaa ani garuu isatti deebi'uun baay'ee natti ulfaate hamman isatti deebi'utti jireenyi kiyya dukkana natti ta'a mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qodaa anaaf murteeffachuun natti ulfaateera ana obboleettii keessan biyya hambaarraati ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan wanta isinitti dhaga'ame komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.